gammachuu taa'ee guddaa waaqayyoo nan beeksisa dakki kee harka namaa jira harki namaatti baasa waaqayyo. Sirriidha dakka kee dhabdee waan baay'ee qoonsa keessatti taate. Waan baay'ee keessatti kanuma keessi danqadhe kanuma keetti qoramu amma gara dubbii galagalee utuu buukii irratti birriin dhangalamu argaa jira. Mantesse kabara dabasiya. Me ameen jira jabeessati. Waan dhageesse. Diinonni kee qaanaanii waaqayyo torban lama asitti waan hojjedhaan jira waaqayyo. Namni 15 akka bureetti gosa dhugaa baate namni 15 waaqayyo buukii irratti waan gadi beekne guddaa jira. Wayyo ati namanne malee kan malee afaan qabadhu taa'e. Afaan kee bani seesa himee naateera. Eenyu namni fedhu qaabu. Harki tokko waaqaan keessa. Ina manta. Kalli malee buukii kee barreessi kan oomanutti. Ergamoota waaqayyo fuudhaadha. Lakkaa'ii barreessi maqaa ishee jetteessaayi barreessan malee jallu madeessita. Maqaa waaqayyooti kan namoota barreessee kana oolchu. Eenyu namni torban lama fedhu qaabu. Jalqaba irratti kan fedhate masmarree godha kan nama 15 jira yaa. Nama muraasa fedhu qaba malee sokko namni amane harka waaqayyo argeema. Sana ta'u karaa kamana ta'u daandii kamana ta'u karaa kamana ta'u harki tokko waaqarraa kamana. Masse kamanda ya masse amene tokko roome ameen jira. Waaqayyo waan ariifachiisan jedhe. Ariifadhee waan jedhan jedhe. Duwwaa sagal kudhan. Duwwaa sadii. Jaatamii. Torbaatamii. Tokko. Amma yeroo galataa amma. Amma yeroo leellee amma. Yeroo galataa amma. Amma yeroo leellee amma. Amma yeroo galataa amma. Amma yeroo leellee amma. Yeroo galataa kuluu galataa. Yeroo leellee kuluu galataa. Yeroo galataa amma. Sino te va,
Mereka tiga dokumenti kan kau akan ilalah mereka. Apa kasih dah? Iyan ni kau dibuat mereka. Ibingkan dengan mereka. Agar jadi Yesus Kristus. Bagi kita Yesus. Agar jadi Yesus Kristus berjabas. Kristus berjabas. Maka awak ayo di kerana kasih jadi Yesus. Wana ada Yesus tak? Waaqayyo gooftaan dhimma keetti darbeera. Ameen. Abaarsi cabeera. Ameen. Mirga itti qaba cabeereedha. Ameen. Xumurattee dhuftaa. Ameen. Carraan dhumaas dhumaa harka keetti baajata baasa waaqayyo. Ameen. Birriin akkaawuntii garagalu guddaa ta'a kana booda. Ameen. Waaqayyo gidduu sii gala. Dubbii kun laaltee dhuftaa. Dhuga baatee qabattee dhufta. Abaarsi cabeera. Isin garuu jechuudha dhugaa dubbatu. Eshi. Adaamaadhaan. Eshi. Para TV paartii bira. Ahaa. Achiin kan. Waldaadhaan achi. Eshi. Bakka gaafa torba kooftaan absiin bira. Eshi. Sagantaa armataan ture. Eshi. Kan nuti dhufu konistiraashiniidha. Eshi. Godin booranaa ture. Daangaa keenya bitaa ture. Eshi. Bakka birriilee tokko tubaajaa fi kuma jaatama. Eshi. Hamisha wadamee jecha. Hamisha wadamee jecha. Kan shawadamtee jirtu. Okay. Faayinaansii tumma shawadamee jirtu. Faayinaansii sila of shawade. Eshi. Kuma jaatama xalayaa barreessanii kunuunsa jirtu. Eshi. Bineelda koofii kun bija hinxaafam. Qisaafam. Eshi. ከዛ ቱማሲ ከለቻ ይሉት በቃ ወረን ደስታውስ ወጣ ሁሉ ገለነ ገለን አንሞ ይገል በቃ ለኬስ መፎት ገለለ በቹት እሺ ከለቻ ነገር ነው እንደ ዳንጂ ባዳቻ ዱዋታ ሄዳ ዱዋታ ሄዳ በቃ ዋ የሮድራ መኪናል ባሰት እሺ ነቆቻ ኦኬዲ ጨለማቲ ተከዘ ሰልኩት ያለ እሺ መኪና ሲሆን አረበት ብለ ብላ ማለት ነው መኪና ሲሆን ወደ ጁጃ ተወጣ አበተ ሀገር ያለ 4 ሚሊዮን ሚሊዮን አፍሪዲ ኮን ይባላል እሺ
ይሄ 14053 ኮዲሳ ኮዲሳችሁ መኪና ሶስት ዳበቴ እንካ ዋምብራላ ሁሉ ኪት ጅሩ ማቲ ኮለን ቢለ ከሉንደቻ መጨረሻ አስስ ጋር ነው ብሪክ ይዞ ጅሩ ዶለገን ቤቱ ማለከተን ቤቱ እንካ ሳመሚያ ትራንስፖርት ጎርጤት ብለቁ ነው አማ ቶጋ waaqayyo maali buukirratti kan isa duwaayyuu mamiti itti nu gaafata makiinaa sanas dhaqeeti tuqii waajjira irratti sanas fuudhee keetti softi kana dhugumaan yoo na waaqayyo ta'e birriin kun deebuu taanaan waaqa natu shakki na shakki waaqa shakki garuu waaqayyo waan haaraa godha gaaf dhufteetu godha akka fuul guddaa qabattee dhufte waldaa kanaaf waaqayyo koo kanaan jedhu dhaqee makiinaa sanas itti daragii hojii jalqabdaa baalameelee ni taata birrii nama sirraa qabu jechuun buukiree gala waaqayyo gammachuun baay'ee qamaa jiraatu keessaa naalle baay'ee amma hojjesuus ሱመዩ hojjetu ነው ካላት ሚና kaayyootti qaba ሰመጨረሻ ወሬ ዋቀየ ቦይቸኮ ቢየ ከነን ቤት ኤኙን ቤት እንደው ምን አልጋ ብላጁ አከተ ብላጁ amma garuu dhiibbeen akkuma si baate waaqayyo birrii baay'ee birriin si galu buukiree dhufu kan tiggattu kan si qophaa'eera birriin miidhagina si sirraa qabamee jiru immoo dhaqi gaafadhu waaqayyo gooftaa gasii dhiifama gabaatee qabattee waaqayyo waan haaraa godha amma akkaatii birriin ittiin galtus birriin nyaattus birriin tuffattus si gadhiifameera buukireetti baaseera sirkii si dabalamu jira asuma baate sirkii si dabalamu jira hin kassantu waan haaraa godha birrii guddaa harka fuudhii guddaa qabattee dhufta qabeenya guddaa qabattee mana guddaa ijaarte biliyeena kuma lama maskaram keessa dhufte dhugaa baata etu turii jira waaqayyo harka fuudhii guddaa qabattee dhufa mucaan kun naa jira waan haaraatu ta'a pirojektii haaraa sii banama birrii guddaa akkasii dhiifama ani waaqayyo godhee si agarsiisa dhuga baatee qabattee dhufta kalaas balballi eebbaa banameera fuudhetta ati mana keessatti እንደውም እሺንስ ዋንጎ አብዲ በቃ ዲዛይን ትልከና ወደ ጉለት ሲስተም ሰማራ ጎደረ ደባ ዋን ጎቶ ወላ ሐመል ለቀ ፍርማታ ዋቀዩ ዳርገጡት ወደ ጉለት ጋር እንደገስ እንደ ሜታ ሰማራ ሜሰልት ሜታ አከለ harki waaqayyo garuu dhageera አሜን furmaata dhageera waaqayyo አሜን dubbiin galagaleera አሜን waan asuttu qabda እሺ maal asuttu ዋማ የነሳ እሺ ሳቲ ጋጋው ያለ saatiin gamurii dhugaa waabsiti gina baay'ee meeqawantee bishi በቃ ጋፋ ዋን ደህት ገል ደልቀው ነው እሺ ጋለ ሰያን ፉሬ በቃ ሀር ቢታ ላይ ፉሬ ቻ ማረጋገጥ ጃፋ ጋፋ ጉያ ጃዲ ጋለ ኮቻ ኦቨሪ ኩራት በቃ መኪና አፍተር ይተርባ ነው በቃ ደቆ ግንደ kina furtanii babu ጋፋ ቪዲዮ ወራበ በላል መኪና ሻንታ መተው ሰሪ ተቀረ እሺ ቶ መኪና ሰደቀት ቲቪ ከተንጉት ተዳለ ነው ዋንታ የለዳ ገሩ ዲንዲ ባይ ነው ከዛ ቀበኝ ጎረደ ነው እንደ ይሽን ቤት እሺ አና ወጂ ቀበ ጂአጃፋ ኩማ ማፈረመ ጂአጃፋ ጋሁ ያለማ አና ጋይ ነገር ገፈ ደግሞ ጂአጃፋ ጋሁ ጉያጃ ኩማ ማፈረሰኝ ወጋ ነው ጉያ አፈ ተበርሰ ሰው ይበረው ተመረጨ ከነ ሁንደ ኤሳ ፊደ እንካን ልግልቲ ቀባ ምጫን እንካን ገሩን ዋቱ ኪቲ ቀባ አመለን ፈናኮ ክርስቶስ ብቻ ያቆ ዋቀዩ አባኮ ሳንኮስ ፍርጎ አደበላንኮስ ኤንቱ ዋቀዩ ብቻ ututi asofti waaqayyo waan tokko natti maaya yamanantaa fi waaqayyoodha naannoo birri kuma miliyoona kuma kudhaniitu gadi dhiifama አሜን miliyoonii lama garuu fidee dhuftas ሳዲ ቢሊዮን ሆነ ዋቀዩ እሺ ዱራ ሰገንታን ማዲገት ያደወይ በርሰን ባይ እሺ ሰማጋ ያደቁ ጅጅር አብየት ነው እሺ ብሪ ካለ ለበለቻ አሃ ደበልቴ ካንድሮ በርሰ ከባይሱን እሺ ያደቁ ነው ጅጅር ላይ ሰጋዎች ነው እሺ ስለመጣን አንገሩን ቢሊዮን ሳዲ ቢሊዮን አተው ጀማ አርገገ ሰማለ ፕሮግራም ይስ dhugaa waaqayyooti maskaramee asitti wanti kun intaa pirojektii guddaa banama waaqayyo sirratti bana karaan beekamne mana addaasee jira makiinaa istaandaardii isaa eeggatu qabattee dhufta waaqayyo waan hundumaa godhee si agarsiisa jireenyi kee eebbifama afuurri keessi hundumtu jijjiira wanti kun dhugaa intuma kadhadhu halkan jechaadha መኪና ሪቦሞ ሪቮሉሽን ባባደን አንተ እሺ አብጁ ቆይ jechaadha abjuu gee ኤት ኢሴ jechaadha እሺ ሪቦ ሳተው ሪቮሉሽን ሳተው ፒክአፕ ሳተው ደብል ካፕ ሳተው ይላል እሺ ጋሩ የሮዶት ያምብታል አብጁዳ abjuudha ለምን ነጋፈት
achi keessaa birri guddaan kaampaanii guddaa irratti gaggeeffaman jedhamu abjuu fatee argina. Kaleessa galgala jecha. Eshi. Bakka nan odeessa abjuu gisee waan achi keessaa maal goota birri kana keessaa mana waaqayyoo ijaaramedha abjuu kooti. Abjuu kee. Gaadha waadha. Biar ketika masuk rumah keren itu lagi. Lepas ni jalan ni kisah, orang muda. Yang ni ada jalan ke, orang ke di sana. Abang tak kisah marah, itu ni kedua lah pada. Ela berarti kan baca nak berarti kau baca nak mat. Harga kalau saya satu orang kat lupa sempat saja tu, mesti pada kan tu. Apa muda? Kalau pada je. Ini muda itu kalau pada berarti kan. Tanah kaya untuk kaya huruf. Lepas sih kalau kita fikir, wahyu cara nak kaya nak selpat dia huruf. Boleh apa cara berarti kan? Kamar itu lah huruf mana kerja sih sampai kalau kita fikir je. Sat. Boleh apa cara huruf? Boleh apa cara huruf? Ini sama dia. Tak terlalu pada. Lafana. Gua dia tanya. Wahyu tanya huruf. Tak terlalu pada. Lemana tanya huruf ke di sana boleh kita. Isat. Bukan berarti. Sana kaya. Wahyu nanya cakap. Gara-gara kasih boleh kat erkan lu pusat boleh. Pusat masa huruf. Pusat huruf. Wahyu kangkore. Sakara pada pasya. Garasi kita sudah fikir aja, mata kita sudah fikir aja, huruf. Sambil kita sudah fikir aja. Ini alih huruf lagi. Nak kami dah huruf lepas kau minum wahyu. Lepas kau huruf cakap negara bertiga. Anak mana nak cari huruf? Pusat. Hing bawa dar, tambah bawa dar. Baik dia susah. Arkau dikit Olkasa. Kalau ni siapa tu wana ada Yesus. Apura kan kabasi. Lepas saya garo bertiga. Pusat huruf. Nanya ada jadi orang cepat dia masa musyad. Ija sila pala luara mana? Nagalo luara. Lepas saya saya huruf. Cana kaya huruf. Magawa kayo telefon lagi kesa. Amin. Tatragam. Umulan cara bertiga. Iya guda. Ini bisa huruf. Wajah cara. Gua tanya huruf. Pusat huruf dah. Sadi tadi ka baniru. Pusat mata cara nak fikir. Takara syaraka, takasabu syaraka, takada syaraka. Takau liga tiga syaraka kabas. Magawa kayo cara ni. Rila basya. Ela. Galaki akan jatuh. Tanaga akan jatuh. Ibu akan jatuh. Puremba akan jatuh. Maiki gargaru betul. Arkau di sana. Arkau di sana. Maka Yesus senjata. Afura doa. Maka Yesus senjata. Maka Yesus. Jeroke nyamanya sama kawan kayu itu. Ini Yesus Kristus. Ini ibadah mau ibadah. Ibadah. Ini ada tulis kisah maka. Ada tulis kisah maka. Amma iu tak kabera buramani. Ada kisah maka. Maka Yesus naik bus. Ila beretok kalau kanya buya mataru kupit nak kira kisah. Marah, jeroke marah teran. Himara teran beretok. Lafana ada wiraka. Isa di kota jolle ko binami. Iga Yesus Kristus. Ila amma betta kesa dema ada wiraka kesa ka. Lafana beretok kana kaibas. Tani kita kabar bahasa. Omola cukup sana muda bara yalle basi ko parada basia. Ila tani kesa. Iga Yesus Kristus. Gumad di guys ada mereka orang orang punya lola mel tak ada ikat atau lola ela mata saya bola kata cini jole putar batok kemas ela mata saya bola kata cini putar batok sebesar mata saya bola kara bukan bayi cina boleh tiga ini untuk makan cina merah tentu untuk boleh tiga mata bola kata cina mata bola kata tatra mela boleh tiga mana nah ini ada tahu ini kita kalau mana boleh tiga mata juga nak refleksi di kisah itu, mata ada apa kisah ni kisah boleh. Arkesnya ni berukuran nak jumpa tu pun bayi je balat. Lepas ni nak kawan kaya tu. Hang
Harkuma isaa buutee kan baay'ee naqamata. Mataa yoo lakkaa inni lafa sanatti baay'een buutu. Mataa qututturii isa jiran naachuu dandeessu yookaan wanta isaa haala baasee baraada baasiyaa. Qabeera furru kun naa obboleetti kana baay'ee callaqaatee duuta furru kun callaqaayidha. 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 Wayyoo cala furru kun. Mana namaa jira rifeensise. Mana bulootaa jira rifeensise. Saat. Lafadha. Taaltoonni alala. Na ilaalame. Ila furru kun baay'ee callaqaa obboleetti kana. Baay'ee callaqaa. Lama jirtu maqaa kan lafaan dhayi. Abbaa mudaa. Kabaat basa. Kabaat kota gargara. Cala diri. Iiga sumata rifeensa mata cala diri. Lubbuu ishee galfatira. Cala diri. Abidda. Cala diri. Afura du'aatti murteeffateera. Kalee keessa gamadaame. Cala diri. Ijoollee ko. Ayiso. Kaasuu danda'a kun rakkanis. Mee harki kalee keessa dhaquu danda'a. Afura du'aa. Maal gochuudhaaf yaati jettoonni maal gochuudhaaf yaati? Maal gochuudhaaf? Ifadhaan. Seela baasa dauree bareeya. Kalee keessa kaa afura du'aa. Yeemacharrasha yeroo dhumaatiif lubbuu ishee galaafachuuf sobii kan carraa keessa godhe. Sobdee dhokattee booda sagalee guddaa keessa carraa ni keessa. Dhiiga Yesuusi. Carraa ni keessa. Ifadhaa. Kalee keessa qabate ifadhaa. Dhibbayi maqaa waaqayyooti dhibbayi qabate nama sabchaa kan asirratti irraa ifadhaa. Heera kalee keessa qaba, garaa keessa qaba warri kaanis maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin hafuurri hojjetee bare nyaatee kan bare namni qaban nagaa jira abidda keessa deemaara. Ila buleetti kana guyyaa lama dubataa feera. Awat carraa keessa sagalee guddaa carraa keessa guyyaa lama dubataa feera carraa keessa. Ifadhaa. Dhiiga Yesuus Kiristoos ajaja nan baasa. Kaleetti galee kan taa'u, coggaratti galee kan taa'u, affaara baada baasee kamara dabaasiyaa. Ati gargaare. Kutaa kakaasaa gash. Ijoollee kan jiru. Carraan didii. Kalee keessa qabadha. Miidhagaa tokko fayyadamee bajeetaa Yesuus nan fuudhee ba'aa kan jiru. Karooti galee kan ta'e ifadhaa miidhagaa tokko. Ifadhaa. Dora bada basa, dora bashi ke bana bara bada basya. Humna dhiiga Yesuusin keessa deemee kan nyaatu. Danna keessa deemee kan nyaatu. Coggarra keessa deemee kan nyaatu. Humna keessa deemee kan nyaatu. Lubbuu keessa deemee kan nyaatu. Akka obboleetti tokko way kalee keessa qabadhaan kalee ishee fe'ee jira obboleetti tokkos keessa. Afura budaatu akka ishee duutu. Garaa ishee boqossa kalee ishee qabee jira. Iriyyisa kan lafaan obboleetti kana kanaa achi duutu obboleetti kun. Baay'ee naqamti. Lafaan obboleetti kana. Lafaan politikan, taaltonni ilaala. Lafaan politikan, baay'ee naqamaadha. Lafaan politikan, ilaala. Ofirra jirfadha bira kan taaltota jedhaman warra kaan ilaalina. Ilaala lafaan politikan, baay'ee kalee ishee fe'el ta'ee jira. Amma garuu kalee haala afuuramaan rukutee jira. Irra gubatee jira malee kaleen kun fayyaadhaan aan jire waaqashi. Irra naata kaleen kun baay'ee dhukkuba. Lafaan politikan, inni isa kan lafaan afuura guddaadha. Tokko, lama, jalli malee. Kanatti godhate kun akka isheen duutu waaqayyoon itti maara lubbuus baay'eedha takalee kun wayyoo kalee kootti obboleetti kun gaafatti kan hin waraana gaafa mana funcaayettu baay'ee funcaan ishee siin rakkisa funcaa biyyaa iddoo dunkuba baay'ee rakkate obboleetti kun inni bisa furu kun irraa lafannaa yookaan iyyisa furu kun garaachina jisa gudaa shanidha furu kun haati Kamera. Fuudheen baachara. Liifa suuqa warra bada baasee keeperra de booshiya. Liifa irra bada qabate baasee yoo guberta. Fuudhee godina lafannaa. Mee faddaa deeqaa tokko dhigeessa ni faddaa. Ifaddaa. Ela. Maqaa waaqayyootiin kalee kana fuudheen baachara. Obboleettiin kun akka isheen fayyine malee gochaa akka isheen fayyine illee gochaadha furri kun. Asisin ayira furri kun. Lafannaa bayyeessusin. Adocheera furri kun gadichi baay'ee ishee kana. Qabeera furri kun. Kalee walii keessa wal qabame kan keessa dhiisatti kalee walii keessa wal qaba. Humna garraa Yesuus waraaneera furra kan. Wanti sodaatinaati kalee walii keessa wal qaba. Afur qulqulluu kana keessa jiru jedhanaa jira. Qabaate baasaa jilbeeffachiisa kan. Jiru fadhaa. Abidda keessa deema amma. Ilaa abidda maqaa waaqayyo harki kun harka waaqayyooti. Kalee kana qaba. Lafannaa.
Lafana abidda keessa deemaadha. Lafana politika na lafa kana kan fuudhee bainaan dhugaa dhugaa waaqayyoo politika nduuti. Aataara fuudhee lafana fuudhee baachara. Ishee moshee mita fuudhee demba fuudhee. Ifada kana mukara loola mee teeka tokko leeka tokko fada kaleesha kamee asirraa fada. Daf 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 hojii ala gootu daf 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 lafane. Wiila lama seekee parada lasya. Dabi iyye. Hey daf lafana. Lele bebe seke para fuudhee baachara. Afura mudaa kaleesha kan hojii ala gochaa kan jirtu. Kaleesha laafishattee kan jirtu. Dhiphisaa kan jirtu. Nagaa nyaataa kan jirtu. Fayyaa nyaataa kan jirtu. Sammuu nyaataa kan jirtu. Kaleetti galee kan taa'u. Irra dabkisaa politika dabkisaadha. Argasiisaa jira politika na ilaalaa taasisan. Argasiisaa fuula kana politika na baay'ee callaqaadha. Nama sebukaa betul ilala bitta. Ela badi bado kama si aparade. Inabati nama kan nyacharta. Intai makawa kayati. Intai ya furugo ini yurroida. Ingati sada. Bude bakka sebe tera furugo. Iban deka to kepada moyu. Deka to kepada. Walau Yesus kabasa politika kebe sebude mora furugo. Kebe sebude mora furugo. Sibala pada basandora pada baseke parada basya. Nanya ada kanjatu. Ifada masuk, tega to kepada. Kabas bahasa orang Bela. Kabas tega bahasa. Rela bara pada basandora basya. Bebe basan ko parada basya dalam basya. Ifada. Makawa kayo sa jiratati. Ang gondo anggon setana. Maka Yesus Kristus aja basira. Out. Cara ni kesam. Daf, segera udah cara ni kesam. Daf, lu busuk ala bacuraf. Kan dia martot. Nama bayi ko fekoro kan shakana na. Daf segala guda kesa. Kabati gargarate. Yesus Kristus. Yeroo keenya kan nyaattu dhiiga Waaqayyoo isa jiraataati. Mee Yesus jedha. Yesus. Ifadhu. Dhiiga. Mee Yesus jedha. Mee akka walii keessa qabaate maqaa Yesus jedha. Hafuura du'aayidha. Daftara ni keessa fudhi. Daf keessa, cara ni keessa. Hafuura du'aa ishee kan murteeffattee kan jirtu. Daf sagalee guddaa keessa. Maal gochuudhaaf? Daf. Gubadhu maqaa Waaqayyooti. Maal gochaarta? Maal gochaarta jedhe? Maal gochaarta kan ishee? Sammuu ishee maal gochaarta? Maal gochaarta? Dubbicha sagalee guddaa keessa. Maal gochaarta jedhe? Maal gochaarta? Harka isa deebisaa sana. Hafuura kun lubbuu ishee balleessuudhaaf. Wayii mucaa ishee wayii isheen ajjeesan hafuurri kun. Lubbuu isheetti korfatee jira. Gadameessa irratti kan fuulfatee jira. Maal gochaartaa siin jedhe? Maal gochaartaa jedhe? Maal gochaarta? Daf godhu. Dhiiga Waaqayyooti. Daf. Daf sagalee guddaa keessa. Caraantee keessa gubata. Sagalee guddaa keessa. Carane. Sagalee guddaa keessa. Sarmaa keessa. Dalli keessa yeroo gabaa. Lafanni keessa maqaa Waaqayyoo. Dhiiga Waaqayyoo isa jiraataati. Mucaan fiisii keessa bukkee. Dhiiga Waaqayyoo isa jiraataati. Maal gochaarta? Maal gochaarta? Daf godhu. Keessa gabat qabu. Maal gochaarta? Ajjeesuudhaaf. Eessa qabdeerta? Mataashee. Eeshi maal gochaarta? Waraansa. Qabdeerta. Sammuu ishee qabdeeru. Eeshi. Ajjeesuudhaaf. Eeshi. Ajjeesuu barbaaddeera. Abidda sitti nagara kun gubadhu maqaa Waaqayyooti. Ta'a warri kaamee. Ta'a warri kaan. Eebbifamaa ulfaadhaa. Sagalee guddaadhaan keessaa dafite. Si'a sadii keessaa caraan isa keessaa. Yoo ajjeesuu murteeffatteerta. Kana. Gaddaan immoo shawarra ishee. Eeshi. Gara gaddaanachuudhaaf. Qabdeerta. Qabeera bakka. Eeshi. Gadhiisu no. Gaddeessu. Amma sagalee guddaadhaan si'a sadii argatte qaba. Yesus jira sabni mee? Jira Yesus jira. Warra kaan gargaaratu warra sana ifadhaati. Sagalee guddaan keessaa caraan keessaa fuudhite. Daf sagalee guddaan keessaa. Sagalee guddaan keessaa. Sarara keessaa. Daf sagalee guddaan keessaa caraan keessaa fuudhite. Kaasi bilishees. Daf maal gochaarta jechuudha? Maal gochaarta? Maal gochaarta jedhe? Maal gochaarta? Sagalee guddaa keessaa caraan keessaa. Sagalee guddaa keessaa. Sagalee guddaa keessaa.
keessa jedhe. Bataan lagi dimsa na cuuna utaa Yesus Kristus. Daf sagalee guddaa keessa caasa keessa. Hafuurri kun hafuura dhoora keessaa gadhiisa gosa sagalee guddaa keessa. Akka itti qabame sagalee guddaa keessa. Siyaasa caalaa keessa. Caalaa keessa. Caalaa keessa maqaa Yesuus. Sagalee guddaa caalaa keessa. Sagalee keessa. Dari keessa maqaa Yesuus peesha keessa. Keessa. Sagalee keessa maqaa Yesuus. Sagalee keessa. Kasajanas. Daf yeroo qabatu sagalee guddaa caalaa keessa. Sagalee guddaa keessa seesi taasisu. Tokko lama sadii keessa. Maal gochaa? Maal gochaa tan jedhe? Maal gochaa jirtan jedha? Hafuura qabuun dhagaa. Sagalee guddaa keessa caalaa keessa. Daf keessa. Sagalee guddaa keessa caalaa keessa. Sagalee keessa. Sagalee keessa. Hojii keetii gameera dhiiga Yesuus. Daf maal gochaa jirta? Maal gochaa tan jedhe? Maal gochaa? Sagalee guddaa keessa yeroo qabu caalaa keessa. Sagalee guddaa keessa. Bagi keessa ba Yesus. Yesus keessa taga. Keessa badu bisa. Yesus Kristus sama dia kan dia. Kita sudah kita. Yesus. Tapi kita saya jatuh toko nama tadi kita. Iya kita. Yesus Kristus. Tiga warna yang saudara. Tapi kita. Kasihlah. Daf keessa taasisa keessa maqaa waaqayyooti. Sagalee guddaa keessa taasisa keessa. Daf keessa. Daf teeluu keessa. Diris barkeessa. Afuricha afura jawweedha. Daf saani keessa afuri. Daf sagalee guddaa keessa. Daf keessa. Baduu keessa dhiiga waaqayyooti. Selma keessa. Out! Out! Anda sa keessa sassabeera. In Jesus name. Sassabeera keessa. Hafuura du'a. Dhiiga Yesuusin keessaa tarageera. Badduu beera keessa. Harkasi. Dhiiga Yesuus Kiristoosin sassabeera. Silma kubbinee gooftaaf galataa dhamee sabni. Harkasi guddaa keessa. Dafa soddee keessa gabbee soddee. Dafa keessa tarageera. Dafa harkasi guddaa buleetti kana keessa. Tarageera keessa. Keessa. Eye. Selma keessa. Tarageera keessa. Dhiiga Yesuus Kiristoos. Wajjin kee rukutameera maqaa Yesuus. Kaya na wadumi. Kaya bulisa. Nagaan siapa tuh? Hah? Orang mana guys ini? Hah? Nagaan siapa tuh? Ini ani bayar. 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 Makam sih koda? Dengan tahu kalau tidak bude. Hah? Dengan tahu kalau tidak bude di dia masih aci di batu. Mata itu. Dengan tahu kalau tidak bude. Kalau tidak bude dia masih aci di batu di ini. Ikaw at iyo. Naila linjit. Ikaw at iyo. Nasa kisa. Ika Yesus Kristus. Lapi sa kisa kau tibute. Nasa kisa. Magigdan talaga. Ikaw at iyo. Arkisa na mata kasi ulit. Sila siya. Tidak bude guys kending. Ulit sa bukutan. Iya kici.
Dhiiga Yesuusiif tokko. Laa. Saamu'eela keessa. Jedhama. Ibidda keessaa barageera dhiiga Yesuusii keessaa tokko. Galata addaa Yesuusiif jabeessaa. Maqaan siif haa ta'u? Kam si godha? Ibidda keessa tokko. Eega jira jennee. Amma jira. Galateeffadhaa mee Waaqayyo jabeessaa. Kam si godha? Mataku macam kau dah semua. Mata keessa jennaa. Sirraa cabeera. Mee mataa keessa akka bilaalee. Amma akkamii? Kerja. Fayyiteet. Galata addaa Yesuusiif jabeessaa. Kurang kau tu nak kuat tu. Gurra keessa dhukkubate. Saya gerona minat tu jangan tidak sempat. Adda baafate. Yesuusin gurri kun bileessa. Amin. Maqaa Waaqayyootiin bileessa. Amin. Ajaja baaseera. Amin. Dhiiga Waaqayyoo keessaa dha'eera. Amin. Ameen. Haa ta'u. Rondo ada beberapa kuat. Rondo merasa kuat. Yang mana kan nak bawa kisah tu rondo ada nak kuat. Mataa si dhukkuba. Akkas godhee mataa kee. Galata addaa Waaqayyoo isa fayyisuuf. Sin sammuu kee keessa akka wayii si diiga. Yeroo garaa keessa immoo si fiiga. Sila pekala jadi. Maqaan keenya sirraa dhuftee Waaqayyo lafa irratti gochaa maal siif godhe? Ani maqaan koo Daraartuu Bultiin jedhama. Ani kana dhufe asuma magaalaa kanadha. Waaqayyo lafa kanatti gochaa guddaa naaf godhe bara 2012 ji'a salgaffaarraa kaasee baay'ee na dhukkuba ture. Innis immoo jechuudha dhala jalqabaa godhadhee lammaffaa godhachuuf garuu yeroo isaayyuu hin geenye sanaan booda sa'aatii doktariin jedhe waggaa 3 booda naan jedhe hin geenye sana gidduutti immoo baay'ee na dhukkuba. Ji'a hanga ji'aatti jechuudha. Pireediin kan jedhamu narraayyuu badu ture jechuudha. Gaafan mana yaalaa dhaqu immoo sababa qusannoo maatiidha jennaan gaafan baasuu ittiyyuu caalee naashinaalii deemeeraa yeroo 3 wayii na oliin deemeeraa sadhumaa gaafanii sadhumaa dhaqee jedhu jechuudha. Opereeshinii lammaffaa yoo taate furmaata argachuu dandeessa. Kanarraan kan hafe dogoggora qabaachuu danda'an homaasii gochuu hin dandeenyu naan jennaan achi san booddee adoolessa bara 2013 gaafa 13 mana guyyaana 13 irra jechuudha. Lafa kanan dhufee jechuudha. Gaafan dhufu dura isaatuun dhufin abjuu kooraanii lafa kana dhufee hin beeku abjuu kooraan bishaan dibataadhaanii naan kadhatama ture. Achi sana booddee mana kiimii dhaquuf tureen dhiisee lafa kana dhufe. Nama bilbilaan gaafadhee yaafadhee man dhufee jechuudha. Obboleettii tokko wajjin gaafan dhufu afurramaan asitti narraayyee ba'ee yaada gaarii waggaaf ji'a 4 wayii jechuudha. Moodesii kan jedhamu Waaqayyo waggaaf ji'a 4 wayii akkasitti dhukkubsachaan ture. Waaqayyo lafa kanatti hidhaa guddaa dhangala'uu dhiigaa na hoshee dhala godhachuun yaadeeyyuun beeku du'aafiyyuu yaadamtaa dhala godhachuu dhiisii jiraachuun keeyyuu yaadamuu naan jedhe dhumarratti gaafan deemu jechuudha. Sana Waaqayyo na hoshee dhalas naa laatee fayyaas naa laatee Waaqayyo isa hidhaa gurguddaa amma kana ga'u naa godhe Waaqayyoon takkaa ol kaatii naa gala. Fara miila keenya dhaabbanni isa dhangala'oo dhiigaa nama Yesuusii bakka keenya nutti himne ammallee itti daballee Yesuusiin galateeffanna. Haleluuyaa. Maraafadha. Egaa manni yaalaa dhalan godhatu siin jedhee dhiigi gizee baay'ee si dhangala'aa lafa kana dhufee sii kadhatamee ergi namni Waaqayyo raajee baan sii kadhatanii kaasee guyyaa gaafa sanaa kaasee dhiigi sirratti mul'atee hin beeku samanni yaalaa dhalan godhatu siin jedhee nagaadhuma dhala godhattee Waaqayyo na gargaaree dhaabbate akkuma carraa deebi'ee gaafa 21 dhufee hanga 25tti ture sana booddee mo'achumaan dhalate jechuudha. Deebi'ee dhufne. harka keenya nutti himne Yesuusiin galateeffanna.
manni yaalaa opereeshiniidhaan carraan dhala godhachuu xiqqaadha siin jedhan garuu ati opereeshinii malee dhala godhatte. Waaqayyo na gargaaree dhala godhadhee Waaqayyo isa kana naa godhe sabni hundiyyuu Waaqayyo waan hundumaa gochuu akka danda'u amanaatii Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyo waan hin danda'amne akka danda'amu isa godhu sabni Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyo waan hin jirre isa jiraachisu isa du'aa fuudhee jiraa godhee gidduu keessan na dhaabe hin danda'amu jedhame Waaqayyo harkatti na baachise Waaqayyoof galanii guddaana ta'u Waaqayyo nama Waaqayyo kana immoo ammayyuu ayyaani dachaa dibanni hafuura garaa baasu ammayyuu dabaleetta daddabaloo sabni addana jirtan kadhadhaa fi isin Gooftaan si eebbisu gabaatti kan biraa qabadhu kottu nuuri. Maqaan keenya sirra dhuftee waaqayyo lafa kanarratti gochaa marsii kuni. Ani maqaan koo Fikiroota Masgeenii jedhama. Asuma ganda duwwaa sadiin jiraadha. Gabaatiin koo waa'ee bishaan dibataati. Karaa bishaan dibataa kanaa wantoota lamatu naaf ta'e isaan kana duraan duubaan dubbadhaa jechuudha. Inni jalqabaa haati warraa koo da'umsa jala geessee waan jirtuufani bishaan dibataa kana bitachuun qabaa deeman karoorsee waldaa kana dhufe akkasumas bitadhee fudhee galee jechuudha. Guyyaa qaniinsaa jimaatadha. Halkan keessaa sa'aatii 6 walakkaa irratti haadha warraa koo da'umsi qabatee jira ciniinsuun. Isa kanaaf referaala deemna malee ispeeshaalaayizidii isaasiin nan naan jettaati warraa koo. Ispeeshaalaayizidis referaala isaa ta'u iddoo hundumaayuu waaqayyo jira wanta waaqayyo jedhu ta'a qofummaa kolaalee waan ayyaadu tokko qabu achuma deemnaan jedhee sa'aatii sanatti ambulaansii bilbilaan ambulaansiin dhufte jechuudha. Gaafa dhannee hospitaala sana seennu kan nu dura ganama sa'aatii tokko yookiin 12 seenanii halkan keessaa hanga sa'aatii 7 walakkaatti ciniinsifachaa jiran jiru jechuudha. Akkuma dhagneeni ol lo'amanii kutaa da'umsaatti ishee dabarsanii jechuudha. Akkuma isheen ol galteen duukaa seeneen kanas hin jenne otoo dooktara tokko bira hin ga'iin bishaan dibataa sana isheenis itti naaf godhi gaasa fidde jetteenaan harka kootti naqadheen garaa isheetti deddeebi'eefii jechuudha. Isa dhagne daqiiqaa 20 illee ciniinsifannee akkuma natti hin dhiyeessetu waa tokko dooktarallee waa tokko qaama ishee dhalla ishee irra hin ga'iin jechuudha. Isa kanaaf waaqayyoon akkanaa galateeffatu. Harka keenyatti immoo waaqayyoon galateeffannaa. Akkuma isheen deessirratti argan immoo warri ganamaa rakkachaa turan immoo maali isin Israa'el malee maalidha akkamittiin kuni daftee amma dhuftee amma seentee ayyaantuu taate maalinaan kan ayyaantuu nu godhe tokkotu jira innis immoo bishaan dibataa kanadhaati. Oofuudhi godhiifi jedhan isaanis haadholii sadiitu jiru haadholii sadan sanaaf gaafa godhani isaanis daqiiqaa 5 otoo hin ta'in amma akkasumatti hin furamanii hin hiikamanii jechuudha. Harka keenyatti nama waaqayyoon galateeffannaa haaleluyyaa. Asirratti saba waaqayyoof ifa kan ta'u qabu ati haadha manaa kee hingeessite isheen achi hin turre daqiiqaa muraasa gidduutti hiikamte warri sun haadha manaa kee dura yeroo ammamii turaniiru ergitti bishaan dibataa goote immoo yeroo ammamii gidduutti furamanii. Ganama isaan sa'aatii tokko kan seenan jiru 12 kan seenan jiru jechuudha ganama bari'ee gaafa rannu isheen booda dhattee dura deebisee waan arganiif maali kun ennaan isa kana gochaa waaqayyooti bishaan dibataa kana fayyadamaa jedhee gaafa naadhuuf gaafa isaan itti diban daqiiqaa 5 hin geenye isa ganama guyyaa guutuu rakkachaa oolan daqiiqaa 5 utuu ga'in furaman jechuudha. Sagana godhu Yesuusiif harka keenyatti nama waaqayyoon galateeffannaa ammallee haaleluyyaa. Inni lammaffaa immoo mana qodaan gurradha jechuudha mana kootti jijjiirrachuudhaaf otoo qodaa gurrachaa jiru ammati qodaa kana hundumaa silumaa maal hojii akkas baay'istee maabaroon yookiis immoo wasaadaroonni safara kana waan xiqqootti birri baay'ee fuudhu qodaa 2 qodaa 3tti birri 6,000 7,000 fuudhu kan keemoo qodaan ati qabdu kun yoo xiqqaate humna birri 15,000 hanga 20,000tti maal gochuu kana bitteenaan jedhan gaafa akka jedhan gaafa sana naaf hin galle ati warraa kun rakkoon qabu qaalloo waan ta'uu qabaatteetu bishaan dibataa masanaan ammas fuutee qumsaatiniidhaaf wantoota adda addaatti diddiibde jechuudha. Ijoollonni mana seenanii qodaa sana gannaa baasaa jiran maal gochaa jirta jennaan qo'aa gochaa isaa amma agartu miti daqiiqaa muraasaa booda agartu jette. Akkuma jedhame gaafa guurraatti qaanu qodaa sana otuu nam tokko gaaffii nutti hin godhatiin otuu waa tokko gaaffii adda addaa kaasee isin kana fidaa tunu hin jedhin humna qarshii 20,000 fi 15,000 baasu otoo waa tokkollee dumbulloo tokkollee hin baasin qodaa koo manatti guurradhee fite isa kanaafillee waaqayyoon naa galateeffadha. Harka keenyatti nama waaqayyoon galateeffannaa.
yeroo qodaa sana guruu jammartan ati manaa kee garaatti baachaarti moo deessa deebiteetti? Garaatti baatti. Garaatti baachaarti jechuudha. Ishee qodaa sanarratti shaakaltee jechuudha gochaa bishaan dibataa sana. Gaafa sana qodaa muka gogaa irratti hin hojjete anaan immoo gargaaru waaqayyo kan jedhu amanti. Isheenis gaafa sanatti diddibdee waa tokkotu gaaffii tokko malee nam tokkotu gaaffii adda addaan yaada faanaan ittiin kaasin qodaa gosa sana guurradhee mana kootti fixee jechuudha. Harka keenya nutti namni waaqayyoon galateeffannaa. Egaa kiikarra akka kan nama baay'ee jira. Akkuma kanallee bishaan dibataatti kan namoonni lubbuu baay'ee jira. Miisaan kanaaf saba waaqayyootiif dhaamsa gabaabamaa dhaamtaa fi ani kan inni naagu waa'ee bishaan dibataa kun maqaa isaatu bishaan malee hojii isaa bishaan miti. Maal isin jechuun barbaade wanta hundumaa kan raawwatu amantiidha. Amantii qabaannaan immoo gogaatu namaaf jidha wanta sirrannetu sirran. Kanaaf bishaan dibataa kana gaafa fayyadamtan hin qoosinaa yookaas immoo haala hin taanetti hin fudhatinaa jechuudha. Attituudii yookiis ilaalcha biraan qabaatinaa fi bishaan dibataa kun sagalee waaqayyootu irratti bahe malee sagalee namaa miti. Yookiis immoo qalbiidhaaf yookiis immoo daldalaaf miti. Wantichi hojiidhaaf kanaaf samana yaalaatti wantoota adda addaa gufuu nutti ta'anii guyyaadhaa gara guyyaatti deebinee rakkannu bishaan dibataa kana amantii guutuudhaan fudhannee itti fayyadamuu danda'uu qabnaa jedhee dhaamsa godha bas. Harka keenya nutti namni waaqayyoon galateeffannaa haaleluuyaa. Gooftaan si eebbisu. Sonando ella cosía que tú tirabas tú y por allá esta tiraste para la cabeza ay sonando ella cosía que tú tirabas tú Jesús y por allá Semanagari Semanagari
Come
Rabasia. Sina galatu, sina galatu, sina galatu. Ah, kata menjeru apa koyoro. Sina galatu, sina galatu, sina galatu. Ah, kata menjeru apa koyoro. Sina galatu, sina galatu. Ah, kata menjeru apa koyoro. Hallelujah. Inni fidaa kee ku Yesuus dhufeera. Amen. Inni fidaa kee ku Yesuus